Daawwattoota kiyya kun jalqabee jira jechuudha. Wanta sagantaa kiyyaa naga keessanii naga bakka jirtan maratti jechuudha. Hadhaa wanti sammuu tokko isinitti himuu barbaada jechuudha. Wantoota guyyaa wantoota saddeetii fooyyessine sadarkaa jiruu keenyaa akka itti fooyya'u jechuudha. Wal duraa duubaan isinitti hima. Saniin dursee falaasfaan addunyaa kanaa Toonii Roobs maal jedhee ture jechuudha. Siistamni ittiin wanta kana ittiin jijjiiraanu tokko nutti himee ture jechuudha. Isas waliin ilaalla jechuudha. Innis maal jechuudhaan dubbatee kaanii kan jedhu kanatti fayyadama jedhee ture jechuudha. Kaanii jechuun maal jechuudha yoo jettan constant never ending improvement isa jedhu kana jechuudha. Isa kanatti yoo fayyadamne isa kana jechuun maal jechuudha jettan yoo ilaaltanii jechuudha. Constant jechuun wanta hojjennu san irratti dhaabbataa ta'u yeroo hundaatti qophoofne jechuudha. Dhaabbataa ta'ee dhaabbataadhaan hojjechuudha. Never ending jechuun wanti sun xumura hin qabaatu jechuudha. Xumura wanti sanii jechuudha. Irratti wanni hojjennu jiraamtu hojii irratti bobba'an san irratti dhuma qabaatu dhabu. Fakkeenyaaf isin yaa kaasu kitaaba dubbisuu yoo taate dubbisuun dhuma qabaachuu hin qabu. Yeroo hundaa dubbisuu hojjechuu wantoota adda addaa bal'isnee hojjechuu jechuudha. Gara hojiitti yoo deebisnee jechuudha. Improvement jechuun isa fooyyessuu irratti dabalanii wantoota har'a yoo lama ta'e isa bira afur dachaan daballee itti deemuudha jechuudha. Kana waan ta'eef 8tti walitti deebinaa ceesisa kana booda walitti deebinaa nu hordofa. Ceesisa booda kun walitti deebinee jirraa jechuudha. Tokkoon isinitti himuuf deemaa wanta saniin tartiibaan jechuudha. Tokkoffaa irratti ofitti amanamummaa kan jedhu jechuudha. Ofitti amanamummaan kun maalidha yoo jennee jechuudha. Ofitti an hin danda'a jennee ofitti amanuu jechuudha. Wanta hojjechuu barbaannu san hin danda'a malee hin danda'uun haa yaalu jechuun hin jiru jechuudha. Nurratti wanti san hin danda'a jennee itti seennee hojjechuudha. Lammaffaa irratti fedhii waan tokko qabaachuudha. Fedhii waan tokko qabaachuu jechuun wanta san guyyaa barbaanne hin hojjennu, guyyaa barbaanne ni hojjennu, guyyaan itti tole hin hojjennu, guyyaa barbaanne hin hojjenne jechuu osoo hin taane guyyaa hundaayyuu wanta irratti bobba'an san jechuudha. Fedhii kennaan hojjennee irratti argamuu qabnaa jechuudha. Wanta san sirriitti jabeessinee jechuudha. Seeraan wanta saniif gatii kenninee itti fayyadamnaa jechuudha. Sadaffaa irratti kan ilaallu sadaffaa irratti itti fayyadama yeroo keenya akkamitti fayyadamnaa? Yeroo keenya wanta san irratti jechuudha seeraan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo irratti wanta kana falaasfoonni akka jedhanii dubbatanii turan fakkeenyaaf isinii kaasa. Warroonni warshaa makiinaa gurguddoo addunyaa kana qaalii kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf akka bugaadii, fayiraadii fa'aa makiinonni akkasii kunniin TV irratti hin beeksifaman. Maaliif jedhamanii gaafataman isaan jechuudha. Makiina san jechuudha. Maaliif hin beeksifamne jedhanii warra oomisha sanitti gaafataman. Isaanis deebii isaanii akkanuma jedhanii deebisan haaluma salphaa ta'een jechuudha. Makiinaa keenya san achirratti yoo kan beeksifnu kan ta'u yoo ta'e warroonni nurraa bitan yeroo hin qaban sa'aatii jechuudha. Hin qabanii TV itti ilaalan jechuudha. Isaan hojii hojjetan yeroo hundaa jechuudha. Birrii guddaa saniin kan bitatan yeroo waan hin qabne TV ilaalan jechuudha. Kanaan deebisan gabaabinaan jechuudha. Anaaf si hagam laala TV irratti yeroo keenya finnaa, silkii irratti hagam finnaa, hojii keenya dhiisnee jechuudha waan nu fayyadnee irratti jechuudha. Kan itti aanutti tarra arfaffaa ilaalla. Amala kee sirreessi. Amalli kee akkam namatti tolta? Akkam ofii keetii of gaafadhu. An nama biratti akkam jedhiitii. Amala kee keessaa jechuudha. Yeroo namni tokko sitti dhufee waa siin jedhe daftee aartaa? Moo yoo namni tokko dhufee wanni wayii siin jedhe bakka gammaddee lafa dhiittee wanna jetta. Amala keetiis sirreeffattee guyyaa kanneen wantoota kanneen sirreeffataa deemuu qabdaa jechuudha. Kan itti aanu shanaffaan ogummaa kan kee. Ogummaa kee san sirriitti jechuudha. Bareechitee qabachuu qabda. Guddisachuu qabda. Hojii irra jirtu san irratti ogummaa kee dabaltee haadha. Wanta wayii yoo beektu, boru wanta wayii yoo beektu, iftaan wanta wayii yoo beektu, wantoota kanneen dabaltee irraan wanna gochuu qabdaa jechuudha. Ogummaa keessan cimsachuu qabdaa jechuudha. Hojii irra jirtu san keessaa guyyaan jechuudha. Kana cimsataa deemuu qabda. Jahaffaa irratti kan ilaalamu of beeki jedhu. Jahaffaa irratti kan kaa'ame jechuudha. Ofii kee of beeki jedhu. Ofii keetiif hagam of beekta. Ana hagam danda'a eessa jira? Eessaa dhufe? Eessa deemuu hida kan jedhu jechuudha. Wantoota kanneen beekuu qabdaa jechuudha. Kanneen tartiibaan jechuudha. Eessaa dhufe yoo jettu duuba kee ilaalta. Eessa jira? Eessaaf deema?
Fakkeenyaaf fuuldura haa fudhannu. Eessaaf deema yoo jettu galma kee yoo hin beekin hin deemta. Karaa yoo garana qabes ni gorta. Garanas yoo qabes ni gorta. Akkas osoo hin taane kaayyoo qabaattee bootaa ho'iitiif jechuudha. Namni karatti yoo si qabellee ni dhaabbatta. Yoo kaayyoo kee fuuldura bakkee deemtu saniif hin beekne jechuudha. Kana ofii keetii bakka jirtu ogummaa kamirrayyuu jiraadhu. Kana beekuu qabdaa jechuudha. Inni torbaffaan ogummaa beekumsaani. Ogummaa qabdu san wantoota biraa ilaaluudhaan viidiyoo ta'aa, barnoota ta'aa, ogummaa keessan ittiin cimsachuu qabdaa jechuudha. Wanta sanniin fiddee jechuudha, wanta sanii akkasii cimsu jechuudha. Kanniin hunda gochuu qabda. Kanniin gaafa gootee ni milkooftee jechuudha. Ogummaa kee jaalataa deemtu, hojiin keessan si salphataa deema jechuudha. Kanniin gochuu qabda. 8ffaa irratti inni dhumaa gammachuu kee. Gammachuu kee yoo jennu kana jechuudha. Gammachuun kee kun boruu har'amee hojjedha. Boruu Rabbiin galateeffadha. Hagam itti gammadda yookiin hojii keessanitti jechuudha. Kanumaan jettee gara hojii sanitti deemtamoo gammadaa gara hojii sanii deemtaa jechuudha. Wanta kana keessa kee of amansiisuu qabda jechuudha gamna saniif. Rabbii keetis yoom galateeffattaa? Har'a hojjettee boru boqadhee galateeffadhe jettaa? Akkas osoo hin taane jechuudha. Wantoota akkana kan hojjechuu qabdaa jechuudha. Dabalataanis wantoota kanneen seeraan yoo wal tartiibaan guyyaan fooyyessine galma ni gahuu dandeenya jechuudha. Galma barbaannisan bakkee garaan kennu yaadasan gahuu ni dandeenya. Haaluma salphaan jechuudha. Wantoota akkana kanneen daballee hojjechuu qabnaa jechuudha. Warroonni chaanalii kanaaf maatiiriif viidiyoo kana arguutti jirta yoo jiraate subscribe gochuudhaan mallattoo daawwiliisan tuquudhaan nu wajjin maatii ta'a isin jechuu barbaada. Bakka jirtan hundatti isin galateeffadha. Koomentii irratti nu barreessaa ni dubbisna waan ta'eef. Wantoota kana sirreessuu qabdaa, kanatu si hafaa, kanatu fooyyessuu qabdaa. Wantoonni jetta yoo jiraate sirreessuudhaaf an qophiidha. Kana waan ta'eef viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti nagaatti naa tura.